ያለሽ ንብረት ሁሉ ነው አይደል እንዴ? አሁን ገና ሳከኝ አይገርምም? አሁን ገና አንተ ማን ስለሆንክ ነው እኔ እንደዚህ የምታስበኝ? ከምትበይው እስከምትለብሺው ድረስ እኮ አለውኝ አይደል? እንዲህ አርግስትኝ ማድረግ እንዲህ አርግስትኝ ደሞ ቆይ ደሞ አንድ ነገር እንገርሻ ምንም አታመጭ። በቃ እሰየው እንኳን አረኩት። አዎ እሰይ እንኳን አረኩት። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ከበጀምቶታ ፊ ጃለተምቶታ ሆርዶፍቶታ ሰቦንቶ አከም ጅርት ፈያ ኬሰን ያነጋ ቆዳገለን ረቢ ፋተው isnis nagaa fayyaa guutuu akka qabdan abdiifamti guddaa sinirraa qaba. akkasumas sooronni maatiinaaf hin taane seenaa maatiinaaf ta'anillee maatii isiniif ta'a jechuun barbaada. guyyaarraa wal qabattee dhufte naan jechuun keessan dolu wanti qabattee dhufe akkuma beekamu kaleessa akkas isiniif fideen ture jechuudha. viidiyoo kana kaleessa fideen gadda akkas natti fakkaate fidee ture. waan hedduu nama garamu waan hedduu nama dhibu jechuudha. waan Itoophiyaa keessatti ta'utti jiru waan hedduu nama gaddisiisu jechuudha. dhugaa rabbii Itoophiyaa keessa osoo hin taane hundumaa addunyaa kanarraa wal ga'ee jira natti fakkaata. abbaa manaa fi haati manaa wal shawwadanii jiraachuu baqa namumti amana na yoo baay'ate persentii dhibba keessaa persentii 5 argama natti fakkaata. kan kanaachi hundumtiyyuu wal shawwada. akkuma iskiriinii irratti argitanii viidiyoo gabaabsee xiqqeessee fidee sababiin isaa viidiyoo nama waan ta'eef namtichi na qabataa jechuudha. sodaadhee irraa muree fidee kan eeyyamamu sekoondii 10 akkas jedhanii sekoondii 10 hojjechuun immoo hedduu tokko ulfaataa saniif jedhee xiqqeessee saniif fidee isaanuma wal dillisee maal jedhu xiqqoo kana itti makaa jechuudha. xiqqoo see viidiyoocha isin daawwachiisa jechuudha. kanaaf jennaani hedduu tokko baay'ee tokko nama garama jechuudha. namni guddaan nama bultii walii wajjin dhaabbatee bultii jechuun qalbii miti. bultii jechuun waan ulfaataa dhugaa rabbii bultii ijaarrattee kaatee diiguu jechuun baay'ee wanta namatti ulfaatudha. baay'ee nama gaddisiisudha. maaliif jireenya kan biraa eegaluun hedduu tokko ulfaata. bultii isa kan biraa diiddee kan biraatti dabartee ijaaruullee in sodaata jechuudha. sababiin isaa inni sunis akkasa sana na godhaa laata akkasa sanaan ta'a jetteetu sodaattee bultii tokko dinnaan kan biraatti illee dabartee bultii biraa ijaarrachuu hin dandeessu. amileen kee duratti waan si cabee fi duratti waan si gaddisiisee fi bakka ni jiraa miti kan biraatti seentee hin galtu jechuudha. kanaaf jennaani yeroo ammaa kana walamanteen baay'ee dhibee jira. namumta manammu tokkoon illee jiru yoo baay'ate persentii 100 keessaa persentii 3-4 shaniyyuun guutu 3-4 akkasiin argama jedheeti yaada. daddatti darbee jechuudha. hin argamu baay'inaan hedduu tokko ulfaata wallaahi hedduu tokko ulfaata. walii galtee yookaan walamanuun hin jiru jechuudha. abbaa manaa fi haadha manaa gidduu silkiin kun nama balleessitee jirti. silkii tachiin kun dhufuun silkii tachiin kun dhufuun dura wanta akkasiin jiru darbee yoo jiraate malee waan akkasiin jiru. amma silkiin kun dhufuun balaa guddaa fidee dhufe dhugaa rabbii. telegiraamii maarree kana qaba baay'ee tokko nama jibbisiisa dhugaa rabbii. abbaa manaa fi haati manaa akkuma isin argaa jirtanii ijoollee amaaraatu hojjeta ijoolleen oromoon hojjetanii ijoolleen oromoo keenyatti hojjetanii bareedaa ture dhugaa rabbii. maaliif ni ilaalama waan ta'eef ijoolleen baay'inaan ilaala wanta mudannoo akkasii nama saaxilu kana barbaada namni. kanaaf jennaan nuti iyyuu jala fiinnee ilaalaa oolla. tu ijoolleen keenya nu hojjetanii baay'ee natti tola. akkuma argitanii abbaa manaa fi haadha manaati bultii wajjin dhaabbatanii waggaa 3 moo waggaa meeqa itti waggaa 3 olii wajjin turan natti fakkaata. waggaa 3 ta'ee ji'a 3 ta'e hin beeku amaariffattiin egaa xiqqoo nagara na dhibdii miti reejoo kanatti amaarinyatti na dhibdi beektanii waan akkasii wajjin turanii sirriitti wal jaallatu sirriitti maal jedhu duraan haadha manaa kan biraa qaba natti fakkaate namtichi. haadha manaa kan biraa qaba natti fakkaate ijoolleellee hin qaba natti fakkaate. saniin booddee mucayyoo akkas bareeddu gaa burtukaana kana fuudhee jechuudha. nama guddaadha nagarree nama guddaadha. fuulli isaa iyyuu hin beekama akka nama guddaa ta'e nama guddaa furdina qofa osoo hin taane fuula isaarraa beekama namni qancarummaa qabu. qancarummaa maal jedhu umuriin isaa sokke jechuudha hin beekamu fuula isaarratti himama. nama guddaadha namtichi kunoo mucaa xiqqoo kana fuudhee jechuudha gaddeebi'ee. inni maaliin ishee fuudhee birriidhaan ishee bite
beektanii shamarri keenya birriidhaan gurguramaa jira dhugaa rabbi nama horii qabu barbaadu haa jaalalan feetanii maal jechuudha gammachuu yoo hin qabaatin maal isinii godha birriidhaaf jedhanii kun achittee gaawwa akkas taate mucayyoon akkuma argitanii wal lillisuudha wal tumuudha birriif jetteetu itti heerumte jechuudha saniin booddee inni kan biraa kun irraan jana jechuudha akkuma argitan dubartii biraa irraan dabalee immoo jana haadha manaasa duraanii gadhiisee jirtitee addan baafannee garuu otuma isheen taasa'aa jirtu silkii wal hirkaa fuudhanii wal fattashaa jiraniitu itti dawwalame akkuma baratame itti dawwalame isa booddee gaafa itti dawwalame jedhu maal jedha inuma kirkiree mana indalan fudhattee deemtee achi sokkite haasofte xiqqoorraa fagaatte manni balennaan baalabeete naanyoo maal jette abbaa haadha manaa isaatii jetteen haadha manaa namtichaa achumaani arra kiu jechuun magaalaa beektanii kiu itti garabi kiu itti gaggare itti ciniinnatte jarreetti dhufteetu waan taa'e kolfu birriin maal isinii gooti bee maal isinii godha birriin maafi faayidaa jaalala caala waan ta'eef birriin hin barbaachisu saniin booddee jarri gidduutti isin gorsaa tanaasaa bar waliin dha'uyyuu isiniif gala saniin booddee wal lolanii bakka dhiifama gaafate hin diddee mucayyoon narratti jantaa kan biraan narratti fuutaa ani maal sittan qadhee anu sittee rumeetii maal jettanii doltee saniin booddee kadhate hin didde isa booddee rukutee asiin booddee anu si fuudheetii jedheen rifeensa keerraa kaasee amma qeensa miillaatti birrii kootiin si jiraachisa jedheen waa hunda uffata yoo barbaade waan barbaade hundaa birrii kootiin si jiraachisa kan keeti seete moo yoo narraa deemtes yoo narraa baates dhaltuun kan biraan guuttee jirti jedheen argitanii sababii uffata bituuf dirqama bituufi qaba abbaa manaati bituufi qaba waa hunda waa isheen barbaade maa fuudhare sila kanaaf jennaan namni birrii qabu mataa namatti gaxxabata boritu yoo rakkoon namarra ga'e kun akkuma kana namaan jedha jechuudha birriin kan kooti waa hundanatu sii godha waa hundanatu sii bita saniyyuu majoollee biftee natti taasoftaa jedhe bagan godhe jedheen bagan jana kan biraa jedhe ammallee kanaan jana jedheen argitanii birriif jecha wal jijjiiruu birriidhaaf jedhee birriidhaa fi jaartii isaa deemee kan biraa bitata birriidhaan isheen kun mana keessa teessee abbaa manaa kooti jettee ni hassabdi bor abbaa ijoollee kooti naa ta'a jetti inni garuu kan biraa nuu deddeema ammallee argitanii kanaafiyyuu birriin isin jijjiirinii akkuma viidiyoo kana irratti argitanii hedduu tokko baay'ee tokko nama dhiba dhugaa rabbii maaliif ilmi namaa amanamaan hin jiru ilma namaa keessa hundumtiyyuu wal shawwadee wal sobee ittidha kan inni jiraatu malee namumti immoo amanteedhaan jiraatu hin jiru kanaaf jennaan viidiyoo kana isiniif fidee dhufee yoo malleessa dhiifama naa godhaa waan fedheef itti fayyadamaa laala waliin shawwadina walitti amanamummaa qabaadha waa tokko faayidaa isiniif hin qabu abbaa mana keessan shawwaddanii haadha manaa keessan shawwaddanii waa tokko bu'aa tokko isiniif hin qabu waa tokko baqa bu'aan isaa maali mee bu'aan isaa maali bu'aa tokko hin qabu jechuudha rabbiirraa jibbamuu malee namillee isin jibbaa rabbillee isin jaallatu rabbillee waan akkasiin jaallatu namni garuu birriif jecha wal jijjiiraa birriif jecha wal jaallata dhugaa rabbiin isinitti birriif jecha wal jaallata namni malee namummaa jaalallummaan hin jiru birriif jecha abaluu birrii qaba abaluun birrii qabdiidhaaf wal jaallata kanaaf rabbis na eeguu rabbis na qajeelchuun isiniin jedha waan na daawwattaniif guddaa tokko galatoomaa baay'ee